Harkafuuni akkam jirtu daawwattoota SHINNIIGAA BROADCASTING SERVICE Oduu Ijoo yeroo kanaan isinitti himaa ani Ahmed Siraaji. Humni walta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi waraanni sochii dimookiraasii uummata gumuz waraana mootummaa haleeluu beeksisan. Humni walta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi waraana sochii dimookiraasii uummata gumuz waraana mootummaan Itoophiyaa godina Matakkalii fi Wallagga Bahaatti bobbaasuun uummata nagaa ajjeesisaa fi qe'eerraa buqqaasisaa jiru irratti tarkaanfii waloo fudhataniin weerartoota waraana mootummaa nafxanyaa kan ganda Giboo mandheeffatee ture 31 ajjeesuun heddumadoo taasisuu beeksisanii jiru. Yeroo ammaa kanas gandi gaaleessaa kan buufata waraana hidhattoota Amaaraa turte humna walta'iinsa kanaan dhuunfatamanii eegumsi barbaachisaan godhamaa fi jiraachuun beekamee jira. Mootummaan Itoophiyaa marroo lammaffaaf Maqalee xayyaaraan haleele. Ganama kana Onkoloolessa 2021 mootummaan Itoophiyaa magaalaa Maqalee xayyaaraan haleelu Reuters gabaasee jira. Bakka haleellaan kun itti raawwatame jedhametti aarri gara samitti ol ka'uu guddaan kan mul'atu yoo ta'u hanga ammaatti garuu miidhaan dhaqqabe adda hin bahin jiraachuu Reuters dabaluun himee jira. Haleellaa raawwatame jedhame kanaan qulqulleeffachuuf dubbi himaa mootummaa federaalaa Laggasaa Tulluutti bilbila hin deebisan kan jedhu Reuters dubbi himaa TPLFittis bilbilee argachuu hin dandeenye jedhee jira. Televizyiiniin Tigraay kan dhaaba paarlaamaan Itoophiyaa shororkeessaa jedhamee labsame TPLFin to'atamu aarri magaalaa keessa yoo ol ba'u fagoodhaa mul'isee jira. SHINNIIGAAN akka maddeen irraa odeeffatetti haleellaan kun naannoo Masfin Industrial Engineering naannoo buufata konkolaataa durittiif dhaqqabe. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa namoonni miidhamuu fi qabeenyi manca'uu Tiwiitar irratti barreessanii jiru. Guyyoota dura mootummaan Itoophiyaa haleellaa xayyaaraa magaalaa Maqaleetti raawwatameen namoota nagaa 3 ajjeesuu isaa ni yaadatama. Afrikaan jijjiirama qilleensaa qolachuuf waggaatti $50 biliyoona barbaachisa jedhame. Akka gabaasni haaraan qorannoo irratti hundaa'e ibsutti kutaalee addunyaa jijjiiramni qilleensaa miidhaa jiru keessaa tokko kan taate ardiin Afrikaa rakkoo kana ofirraa qolachuuf waggaatti maallaqni $50 biliyoona ta'u ramadamuu fi akka qabu qorannoon mirkaneesse. Ardii kana keessatti dhimmi to'annoo jijjiirama qilleensaa xiyyeeffannaan hin hojjetamu taanaan dhuma barkurnee kanatti uummanni hiyyeeyyiin miliyoona 120 caalan balaa hongee lolaan buqqa'uu fi ho'a hamaan rukutamuu danda'u jechuun gamtaan Afrikaa fi jaarmiyaan raaga haala qilleensaa akeekkachiisan. Kuusaan cabbii ardii kana keessa gaarreen adda addaarra jiru hanga bara 2040 keessatti baduu akka danda'anis akeekkachiisan. Afrikaan addunyaa irratti ardii ho'i akkaan keessatti dabalaa jiru yoo taatu aara gubataa gadi dhifamu keessaa harka 40 qooddatti. Heetitti yakkamtoonni namoota 17 butan gadhiisuuf $17 miliyoona gaafatan. Gartuun yakkamtoota Heetii keessatti sanbata ergamtoota wangeelaa lammiilee US fi Kaanaadaa 17 butan namoota kana gadhiisuuf tokko isaaniif $1 miliyoona akka kaffalamuuf gaafachuu ministeerri haqaa Heetii gaazexaa Wall Street Journalitti himanii jiru. Gartuun 400 Maazaawoo jedhamuun beekaman kun ebla keessa gartuu waldaa kaatolikii butanii turan. Namootni kun boodarra kan gadhiifaman ta'uu isaanii gadhiisuufis mallaqni kaffalamee jira yoo ta'e hin beekamu. Kooriyaan kaabaa misaa'ila baalaastikii bishaan keessaa haaraa haala milkaa'aa ta'een dhukaasuu ishee mirkaneessite. Miidiyaan mootummaa biyyattii KCNA akka jedhe misaa'iliin haaraan biyyattiin yaale jettu kun teeknooloojiiwwan cimaa qajeelfamoo to'annoo qabu kan duukaa bu'anii fi hordofuuf rakkisaa isa taasisuu qaba. Kooriyaan kaabaa misaa'ila haaraa saffisa isaa baay'ee cimaa ta'ee fi fagootti dhukaafamuu danda'an torbaanota dhiyoo keessatti milkaa'inaan yaaluu himaa jirti. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UN garuu misaa'ila baalaastikii akkasumas meeshaawwan niikolaraa yaaluu ni dhorka. Daawwattoota keenya oduu ijoo yeroo kanaaf qabanne kan hanga ammaa ture qophiilee SHINNIIGAA waliin turtii gaarii.